barbaacha isaanii amna yeroo dheertuu deeme paantii xiyyaas kun warra bahara seentee jirtee jechuudha. ilmaan jawaade ilmaan caalaadha kurmaate caala ilmaan jawaade ilmaan caala yaa rabbi baara kana keessa daawwattootaa fi hordoftoota keenya kun ogaa haalli keessa jiru kana fakkaata baara irra jirra baara sulumaa jedhaniin kana akkasii nama tokkollee hin garre mee sila ilmaan oromoo tokko arginiin gaafadha beeka yoo rabbi jee namni suma deddeema ijoollee xixiqqoodha araba namtittiin tun arafa moo nama gurraacha uti maaliif kana lafa qotti maal taate daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkuma gartaan kana barbaacha yeroo dheeraadhaan imala yeroo dheeraa booda hirmaatee fi caalaa ilmaan isaanii qabatu barbaaduudhaaf immoo bahara irraan jira yoo tarii gartee isaan fuuldura isaanii hin arganne isaanii qunnamuu hin dandeenye achi buutee isaanii hin garre hanga ammaan kanaatti bahara bakkaa keessaa barbaadaa kan jiran hai isin garta kun bahara guddicha gartanii ammallee bahara kana inni eessarraa namni kajoonii qoru eessarraa akka gartee gaananii nama biyyaa akka galu amma dura gartee wanni beeku jirtu naannoo nama beeku nama isaan barbaachisee jiru imala yeroo dheeraa biyyaa deemeetiin bakka tana hiira jechuudha. Kunis daawwattoota keenya lubbuu caalaa lubbuu gurmaateedha lubbuu ilmaan gartee shanii santu gartee achi buuteen isaanii dhabame barbaacha isaanii deemaa jira. Kunis maalirra jirtan eessi jirtan maal keessi jirtan warri jirtan waan akkanaarra jirra mudannoo ajaa'ibaatii harkaanu qaba garaan keenya booya dhugaa rabbii waan ji'ee waan hin dubbaddu addan beeku. Kunis daawwattoota keenya haalli keessi jiru kana fakkaataa maammeen kanaa ka arkitan kana lubbuu isaa takkitti baafachuudhaaf waan qabuuf saamame qabeenya qabuuf saamame
waan firraa qabu kana malee waan gartee qabu hunda gartee saamame akka jiru kana eegalu deemaa lubbuu teessan baraara maaliif lubbuu teessan hin baraarre walii galtan marti kunooga haala kanarra jirra furmaatee biyya san keessaa baafadhu ilmaan saniin baafadhu jettanii isaanis gartee bakka kana bu'anii hin beekne kuniif jawaadees rabbuma qabaa haalli keessa jiru kana fakkaata garaan kiyya booya waan hin beeku kan beeku kuniif daawwattoota keenya waa'ee godhaadha mudannoon karaa kana mudattee mudannoo akka malee akkaan jee akkaan dubbatu hin beeku waan hin jedhu gartee afaan kiyyaa hin jedhu jechuudha wanni yeroo hedduu yaada keessanii dukkannaa turtan yaadni keessanis akkuma jirutti bareedaa ta'e waggaa gartee amna takka irraa gama takka tarkaanfattu wanni namarra gahu waan addaati jireenya biyya keessatti wanni akka karaa tanaa na quunnamu takka illee hin jirtu kuniif daawwattoota keenya jabaadhaatu waa'ee nu godhaadha rabbi nu haa gargaaru maal akkaan jeebbifatu hin beeku kana gaafii ilmaan jawaade ilmaan caalaadha furmaatee caalaa ilmaan jawaade ilmaan caalaa yaa rabbi baara kana taatiis yaa rabbi baara kana taatiis gartani furmaate ilmaan caalaa ilmaan jawaade yaa rabbi baara kana raatiisi kunoo haalli keessi jiru kana fakkaata barbaacha isaanii amna yeroo dheertuu deeme paantii xiyyaas kun warra bahara seentee jirti jechuudha suniif daawwattootaa fi hordoftoota keenya haalli jiru kana fakkaata maammeen bahara walakkaadha jira baarri isin gartan kun kuno bahara gartee gaa namni keenya itti dhumaa jiru ta kalluunni gartee itti nama nyaate ta lubbuun nama meeqaa itti dabarte baharri kana
rabbiin gartee bahara kanarraa ilmaan oromoo illee haa tiisu eegaa wasakkarnaa lakumul bahara jeemire kun olaal akkana maramee dhufa haalli baharaatis kana fakkaata daawwattootaa fi hordoftoota keenya bahara zulumaati jechuudha samii malee wanni takka mul'atudha barbaacha isaanii wanni nas dhufe ilmaan sanii wajjin ilaa bakka kana deemee bahara afaan jira kuniif daawwattootaa fi hordoftoota keenya hedduu takka du'aayii nu godhaadha silaa gartee rabbii wanni caalaan jirtu wanni rabbi namaa gahaan jirtu waa hedduu ilma namaa mudata roorroo sadarkaa kanaan nu gahe qullaa gartee nu baaftee jechuudha akkasii daawwattoota keenya laala akkatti deemu barta akkanatti deemu jechuudha